Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtootaaf hordoftoota chaanaalii koo akkam jirtan chaanaalii yuutuubii maartii jechuudha. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa koodha. Isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guddaan sinirraa qaba. Egaa kan biyya keessaas kan biyya alaas jirtan hundumti keessanuu nagaan gammachuun badhaadhinni isiniif haa baay'atu. Bakka jirtanitti nageenyi fayyaan isiniif haa ta'u isiniin jechuu barbaada. Egaa ani obboleettiin keessaan maartii Suubeen yaada bareedduu tokko qabadhee dhufeen jira jechuudha. Innis maali jireenya koo keessatti wantaani argee fi hawwuu isinitti himuu yookaan immoo isin barsiisuu dhufeen jira jechuudha. Innis maali yoo jettanii yeroo jalqaba ani mana barumsaa sadarkaa koorraa gabaabaa ture. Barumsa koo yeroo gabaabaa keessattan addaan kutee kutaa 8 irrattan dhaabee jechuudha. Sababa sanirraan eessa deemuudhaafan gara Saudi Arabiyaa imaluuf deemaan jira jechuudha. Maaliifi bakka ofis danda'ee maatii koonis gargaaruu waan barbaaduuf gara biyya Arabaa kanaan tikeettee muradhee deemuuf yaale jechuudha. Osoon yaaliin dura waan barbaachisu hunda guuttadhee qophaa'ee achiin viizaan naaf dhufe jechuudha. Viizaan eegganaaf dhufee gara Boolee imaluudhaan bakka dhaloota kiyyarraa bakka Boolee ga'uudhaaf sa'aatii 6 namatti fudhata makiinaa wajjin jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e makiinaadhaan osoon tasaafaree yookaan immoo imalaa jiru nama tokko makiinuma keessatti wal arginee wal barannee osuma aga sa'aatii 6 baay'ee fagaata waan ta'eef osumaan deemaa jiru mucaa kana wal barre jechuudha. Egaa wal barree waan hundaa innis waan garaa keessaa natti haasa'e anis itti dubbadhee eessa akkan deemu na gaafate. Akkanatti gara biyya Saudi Arabiyaa deemaan jira. Viizaan naaf dhufeen deemaa jira imalaa jira jedhee itti hime. Innis immoo biyya Arabaa kana yennaa deemaa jirtu kanatti maallaqa kee seeraan qabadhu bakka deemtutti waaqayyo si haa gargaaru naaf jedhee na jajjabeessee obboleessi kun na gorse jechuudha. Ishiin jedheeni achiin osoo haasofnu osuma taphannu guyyaa tokko osuma taphannu hanga Boolee ga'uu duras innis gara Boolee kana deemaa jira. Achiin bilbila keenaaf kenninaan jedhe yoo achi geessee yookaan immoo wanti rakkattis yoo jiraate hin beekamu naan jedhe. Ishii jedheen bilbila koo kennee fi nan deeme. Eegan biyya Saudi Arabiyaa gahee ji'a tokkoon booda nan bilbilee fi bilbilee achi ga'uu koo eegan argee baay'ee gammadee itti bohaareetti gammadee jechuudha. Innaa jabaadhu sirritti maallaqa kee sirritti qabadhu naan jedhe. Amma mucaan kun baay'ee garaana nyaatee maaliifi akka abbaa haadhatti waan na gorsuu fi achiin guyyaa lammataa irratti immoo deebi'ee maallaqa isaa baasee naaf bilbile jechuudha. Namni kun jechuudha. Innaa ayyaadarii dhufee onnee koona seenaa dhufe jechuudha. Amma isa osoman yaadu yeroo hundaa innis naa bilbilaa anis nan bilbilaa fi jechuudha. Achiin waa'ee jireenya tidaarii kanarratti na gaafate. Achiin na gaafannaanii tole yoo rabbi jedhee anillee hangan biyya kanaa biyya Oromaatii galutti malee amma fageenyatti hin ta'u jedheeni. Namni kana mucaa kana immoo sirritti onnee koo seenee baay'een jaaladhe jechuudha. Sababni isaas haalli ilaalchi fi haalli adeemsi inni namaa jedhu baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf baay'een jaaladhe jechuudha. Achiin gaaftaan itti naaf bilbilee maallaqa kootis akka sirritti qabadhu na barsiisee maatii koollee akka
maallaqa koo itti ergeetoo hin balleessine na gorsee jira. Ammallee torbeedhaan naaf bilbilaa. Torbeedhaan naaf bilbilaa. Anis yaaddarii baay'een isa jaalachuu itti dabale jechuudha. Guyyaa gaaftaan itti ji'a 3 yookaan immoo ji'a 3 akkas online irraa hin bade jechuudha. Maal ta'e jedhee osuman eegu achiin jiini 3 yoo na guutu maal taate jedhee baddee jedhee gaafannaan lakkii nan dhibame waan ta'eefan sababa saniif hospitaala seenee waan jiruuf maallaqan qabee warri koo hiyyeessaa sababa saniin na gargaaruu hin dandeenye maallaqa kadhachaa jira naan jedhe. Achiin maallaqa ani qabu kana osoo na liqeessitee naan jedhe. Maallaqa ji'a 3 kana fuudhee nan ergeef jechuudha. Ammallee guyyaa biraa deebisee nan bilbilee fi akka fayyeef akka gaarii ta'ee natti hime. Anillee keessi koo na gammadee maaliif namni tokko nama tokko yoo jaalatanii maaliif waan inni fayyaa isaatiif ta'u tokko gochuu fi qaba jedheetoo maallaqa kana ergeef jechuudha. Ammas deebi'ee maallaqa kanas fudhatee fayyee eeggammoo ani dhukkubamee fi dhukkubamuu isaa immoo garuu hin beeku. Achirraan kan ka'e achiin booda deebi'ee guyyaa lammataa irratti ji'a 3 ji'a 4 yoon ga'u dhibeen koo sun natti ka'ee jira. Amma opereeshinii ta'uun barbaada naan jedhe. Achiin ammallee deebisee maallaqa ji'a 4 kana ergeef jechuudha. Egaa maallaqa kana ergee fi ammallee opereeshinii ta'ee egaa fayyeen booda ammallee deebisee ji'a 3tti irratti hojjadhee ji'a 3 eeggan hojjadheen booda ammallee akkanatti xiqqoo yookaan immoo kan ati opereeshinii taate suni xiqqooshii waan madaa sun sitti ka'uu fi yookaan immoo haaromfamuu yookaan immoo qulqullaa'uu waan barbaaduu fi maallaqa na gaafatanii sababa maallaqan qabu naan jedhe. Ammallee nama kana waanan jaaladhuuf wanti waggaan ani hojjedhe sun irratti haadhumtu jedheen irratti erge. Ammallee eeggan ergeen booda ammallee deebisee maallaqa koo kana hin fudhate. Ammallee deebisee guyyaa gaaftaanitti ani ammallee hin dandeenye gara biyya alaan deeminaan jechuu barbaadanii naan jedhe. Achiin ammas maallaqa ji'a 3 ammallee nan ergeef jechuudha. Akkasumas immoo ammallee deebisee eeggan birreessaan ergeen booda ammas inuma naa bilbilaa waan mana kiraa keessa taa'ee ittiin of yaaduu nan kafala. Akkasuma osoo hin jedhu maallaqa waggaa 2 irratti fixee jechuudha. Egaa maallaqa kana irratti fixeen booda guyyaa tokko naaf bilbile. Maalii osoo gara biyya galtee jireenya keenya waliin ijaarrannee naan jedhe. Akkamitti maallaqa waggaa 2 irratti fixee akkamittiin harka duwwaa biyyatti galee maal keessa jiraachuu yookaan immoo maalan qaba uffata hin qabu mana hin qabu homa hin qabu jedheeni itti hime. Achiin booda innis deebi'ee lakki rakkina tokkollee hin qabu ani wanta hin qabuun mana sharaa yookaan immoo waan tokko kireeffannee keessa jiraachuu hin dandeenya naan jedhe. Kanaafuu waggaa 2 dabalachuun akkasii hin eeyyamne sitti manaan jedhe. Achiin immoo deebiseetoo ishee jedhee harkuma kiyya duwwaan gara biyyaatti gale. Yennaan galuu isaan wal argee achiin isaan egaa wal argee maatii isaatiin wal barsiisee maatiin isaallee of danda'uu osoo hin taane isaayyuu isa gargaaruu osoo hin taane ofuyyuu hin dandeenye jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e anillee isa laalee maatii isaa laalee baay'een gaddee jechuudha. Achirraan yeroo tokkoof na fuudhee gara bootaa tokko yookaan immoo naan deeme. Egaa naan deeme magaalaa wayiitiin naan deeme osoo mana akkanaa kana siif kiraa fuudhee yookaan immoo osoo kiraa godhannee naan jedhe.
mana kana unkaan kireeffachuu dhiisii lukaan tuquudhayyuu gatii nu kafalchiisaa jedheeni. Amma achiin lakkii akkanatti hin qoosinii naan jedhe. Maaliif hin qoosne akkamitti wanta hin dandeenye natti dubbattaa narratti wanta akkanaa narratti haasoftaa wanta hin dandeenye tokko maaliif abjoottaa jedheeni. Maaliif innis harka duwwaa jira anis harka duwwaan jira jechuudha. Kanaaf manni sun immoo baay'ee bareedaa viillaadhaan ijaarame akka mana viillatti ijaarame. Achiin lakkii naan jedhe. Lakkii har'uma tanaan kireeffannaa lakkii akkanatti of gannan xiqqeessinii naan jedhe. Lakkii wanta akkanaa hin yaadinii jedheen. Ammuma tana sa'aatii kanarraan osoon balbala qulfii kanaa sitti kennee naan jedhe. Ishii mee natti kenni kaan jedheen. Kiisisaa keessaa qulfii baasee natti kenne. Balbala kana banii naan jedhe. Lakkii mana ormaa nan bansiisiniin jedheeni. Lakkii bani naan jedhe nan bane. Naan banuu suuraa kootii fi suuraa isaan mana keessatti arge. Manni kuni mana keetii maallaqa ani yeroon dhibamee narratti ergaa baate asirrattan mana kana yaalaa ba'e. Kanaafuu ani hin dhibamne. Akka ati maallaqa kee hin balleessine asirratti siif xumureen jira. Kanaafi anis baay'ee waan asi jaaladhuu fi baay'ee waan asi kabajuu fi bu'aa firii kee bu'aa dadhabbii kee asirra si oolchee jira naan jedhee natti dubbate. An achumatti of wallaalee waan dubbadhu dhabee ofun dhabee jechuudha. Gammachuu guddaa keessa jechuudha. Ammas hin amanne lakkii naan jedhee mana keessa deemee waan hundi guutamee jira. Suuraan hin jira. Suuraan kiyyaaf kan isaa mana keessa girgiddaa keessa jira. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee nama bohaarsisa. Wanti hanqate hin jiru. Hunduu guutuudha. Baay'een itti gammade. Kanaafuu hiriyaan koo jalqabaa akkanatti maallaqa koo fuudhee anin dhibame jedheetti ergaa ba'ee inni firii akkanaa hojjetee na eege. Kanaafuu isiniifillee waaqayyoo dhiira akkanaa isiniif haa kennu. Addunyaa kanarratti kan nama moossee kan nama attaallalee maallaqa namarraa fudhatee nama gawwamsee nama ajjeesee nama biraa deemuu malee kan humna kee dadhabbii keessi fayyisee si gammachiisu hin jiru. Ammaaf dhiironni sagalee koo dhageessan hundi keessanuu akka nama obboleessa keenyaa kanatti waaqayyo isin gargaaree isinillee obboleewwan shamarran biyya alaa birriirraa attaallatanii irraa fudhachaa jirtan hundumti keessanuu kanarraa of qusattanii osoo wanta gaarii hojjettanii akkanatti uummata keenya shamarran keenya gammachiistanii baay'ee namatti tola. Kanaafuu qophii kanatti akkatti bohaartan abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Ani maqaan koo Maartii Choobbiin jedhama. Ani kan qophii kana qopheesse asumaan sabiraayizii sin godheen jira jechuudha. Biraankiin sin godheen jira uummata koo. Ani biraankiin haasaa jira wanta dhugaa qabu miti isiniin jechuu jaaladha. Itti bohaaraa itti bashannana guyyaa gaarii hojii gaarii laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee.